lakkoofsa 25 amma 26 kan jiru dubbifanne sagalee waaqayyoo achirra kan jiru kaafneeti walii wajjiniin hirmaanna. Waaqayyoof galanna ta'u. Ameeniin har'a inuma cime fakkaata. Jira yaadi keessan inni guddaa yaadi jiraachuudha. Hin dulloominaa gaa xinnoo dadammaqaati fuula waaqayyoo duratti humna wal dhowwuu ta'a maqaa ta'eef namni as dhaabatee dubbii waaqayyoo gaafa dubbatu namni achi mummuu gafaa gara biraafaa ilaala taanaan humna wal dhowwuu ta'a. Akkas akkan taane ayyaanni waaqayyoo nu gargaara. Ameen. Ameen ameen. Dubbii waaqayyoo iddoo nama jedhee Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 25 kaaseetan dubbisa. Jalqaba irratti Efesoon keessaa boqonnaa tokkorraa nu dubbise sooli. Yeroo sana miilana kanatti na jalaa bu'aa jedhee baay'een sodaataa ture. Garuu inni boqonnaa tokko keessaa nu dubbise. Lakkoofsa 25 fi 26 dubbiseetan gabaabaatti kadhannee sagalee waaqayyoo hirmaanna. Efesoon boqonnaa 5 25 fi 26. Kiristoos akkuma waldaa kiristiyaanaa jaallate waldaadhaafis dabarsee of kenne akkasuma abbaan manaas haadha manaasaa haa jaallatu. Waldaan kiristiyaanaa waaqayyo biratti fudhatamtu akka taatutti Kiristoos karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan ishee in qulleesseedha. Lakkoofsa 25 hima jalqaba jiru booddee isa jiru irrattan xiyyeeffadhaa. Kiristoos akkuma waldaa kiristiyaanaa jaallate koomaatu jira. Waldaadhaafis dabarsee of kenne jedha. Waldaadhaafis dabarsee of kenne. Hin kadhanna waaqayyoon. Hin kadhannaa waaqayyo duratti dubbii isaa akka nu ergu waaqayyoo. Hin kadhannaa. Haleluuyaa. 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 Ati jiraataadha yaa waaqayyo. Ati qulqulluudha yaa waaqayyo. Dubbiin kees qulqulluudha. Sabni kees sabni ati dhiiga keetiin qulleessite qulqulloota. Gooftaa fuula kee duratti carraa argamu dabaltee waan nu laatteef galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin teessoon kee galataan guutu. Yeroo kana immoo si kadhanna gooftaa dubbii kee yaa waaqayyo waaqarraa akka nu ergitu hafuura qulqullu keessa garaa keenyaatti akka dubbattu afeerraa sii goona. Si gaafanna fedha keenyaaf yaada keenya sii laanna yaa waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu gidduu darbi sagalee keetiin. Gooftaa Yesuus dubartii Samaariyaa namni karaa ishee hin baane karaa mandara sanaa hin baane karaa ishee baatee dubbii garaa ishee rukututti dubbatte haala isheen keessa jirtu hundumaa geeddarte waan isheen keessa turteef keessa jirtu hundumaa itti dubbannaan eenyummaaf maalummaan ishee geeddaramee dhugaasii ba'uudhaaf gara mandaraatti ol baate. Haala keessa jirtu waan itti qabamtee jirtu hundumaa dhiiftee bishaan waraabbachuudhaaf laga buute sana hundumaa achitti tokkotee gattee mi'a ishee dhiiftee ulfina keetiif dubbiin kee yaa waaqayyo gaafa keessa ishee tuqu Yesuus sagalee jireenya ishee tuqu ittimnaan gara mandaraatti ol baateedha. Kanaan dura wangeela lallabuudhaaf dhuga ba'umsaaf nama ga'aa hin turre dubartiin kun garuu dubbii keetu laphee ishee rukute gooftaa Yesuus. Dubbii kee isatti dubbattutu garaa ishee rukute. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii garaa keenya rukutu nu ergi ati. Dubbii keessa keenya yaa waaqayyo haaressu nu ergi guyyaa kana. Gooftaa Yesuus ayyaanniif araarri kee naannoo kana haa buufatu. Hafuura hamaa jireenya keenya jeequ hundumaa nurraa dhayyati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gurra qalbii keenya akka nu bantu si gaafanna. Keessa keenyatti dubbadhu ati. Waan hundumtu akka fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Maqaa Yesuus gooftaa keenyaan. Ameen. Ameen ameen. Har'a guyyaa abbootiin itti yaadatamanidha. Waaqayyoof galanna ta'u. Har'a ga'uu keenyaaf warri abboota taanes isa duwwaa miti caalaadhumatti immoo namni hundumtuu abbaa irraa dhalate qaba. Waa'ee isaaniis yeroo itti yaadannuudha guyyaa isaaniiti. Biyyi kun biyya gaariidha. Mitire
gaariidha. Kanaafi guyyaa abbootaa jedhanii akka yaadatamuuf kaa'uun isaanii baay'ee namatti tola. Waaqayyoof galanna ta'u. Waan tokko duwwaatu qirna jechaa oolee maa inni gaafa guyyaa haadhotaa kabajne asitti yaadattu yoo ta'e warri haadhotaas ba'anii faaruudhaanii baay'ee tajaajilaa turan hundumtu har'a dhiirri keessaa dhimnaanii jedheen baay'ee keessa koo na tuttuqaa oole faarfattoota keessaa jechuu kooti as baaneen faarfanne isa duwwaatu qirneedhaa ooleen qajeela jedheen amanaa. Waaqayyoof galanna ta'u. Sanas ta'e kanas dubbii Waaqayyoo waa'ee abbummaa isa dhugaa mata duree jedhurraa kaaneetii waliin barannaa amma ayyaanni Waaqayyoo nu gargaare. Abbummaani baay'ee kan nama gammachiisuudha. Naachuraali jechuudha. Dhimma hafuuraa yookaan dhimma dubbii Waaqayyoon wal qabsiisuu yoo baanne iyyuu abbummaan baay'ee nama gammachiisa. Abbaa qabaachuun namni hundumtuu abbaarraa dhalate qaba waan ta'eef baayoloojikaali. Waan fedhe iyyuu haa ta'u, bicaa haa ta'u, gurraacha haa ta'u, adii haa ta'u, diimaa haa ta'u, abbaadhumarraa dhalata nami. Namni abbaa malee dhalatee lafarra deemuu danda'u hin jiru. Guguddaan argamu ni dheeraanis ni gabaabaanis abbaarraa dhufe jechuudha. Waaqayyos jalqaba yeroo nama uume Addaam namicha jedhamu tokko kaa'eedha durse. I think isaaf natti fakkaata namni abbaatiin kan inni waamamuuf. Namni haadhaan waamamu jira. Haadha keenya hammam yoo jaallanne illee aadaa biyya inni keessatti waamamu waan ammammaatti hin dhageenye namni hundumtuu abbaatti waamamu miti. Akkas miti? Akkas jedhame. Dadhabinaati attentionii keessan argachuudhaaf fedheen. So abbummaani akkuma naachuraaliitti iyyuu akkuma seera uumamaatti iyyuu baay'ee kan nama gammachiisuudha. Yeroo waa'een abbummaa ka'u yeroo wanti adda addaa gara sammuu keenyaa dhufuu danda'a. Wanti abbummaa abbaa keenyaa nutti dhageessisu jechaadha. Abbummaa abbaa keenyaa yookaan abbaarraa dhalanne qabaachuutti kan nu gammachiisu wanta adda addaa gara sammuu keenyaa dhufuu danda'a. Ani isaan keessaa tokko yoo lafa kaa'e ijoollee yoo argitanii ijoollee xixinnoo waa'ee abbaa isheetii yoo yaaddu ofii koorraas kaasee seeftiitutti dhaga'ama jedhee yaada. Abbummaan yeroo yaadamu hamaan narra hin ga'u jettee yaaddi ijoolleen abbaa ishee jalatti. Hammam yoo nama kan biraatti siquudhaaf amala qabaatte yeroo wanti ishee miidhu fakkaatu itti dhufu gara eessaatti baqatti gara abbaa isheetii itti fiiddi. Kanaafi seeftiitu itti dhaga'ama jechuudha. Egaa dubbii Waaqayyoo keessatti immoo maal baranna yookaan sagaleen Waaqayyoo immoo maal jedha? Dhimma isa baayoloojikaalii duwwaa utuu hin ta'in fedha dhiiraaf dubartiirraa dhalachuu namaatiin isa argamu abbummaa duwwaa utuu hin ta'in akka dubbii Waaqayyootti immoo abbummaa dhugaan maali? Maal jedha dubbiin Waaqayyoo? Maal nu deeggara kan jedhu karaakterii garaagaraa qaba abbummaan. Abbaa yeroo jennu maaliijin kaasuu dandeenya? Tokko seeftii ijoolleetti dhaga'amurraati itti dhaga'amurraa kaasuu dandeenya jedheen dubbadhee ture. Amma garuu abbaa ta'uudhaa fi amaloota abbaa wajjin wal qabatan yookaan karaakterii abbaa qabxii sadan tokko dubbadheetanii gara xumuraatti fiduu yaala. Abbaan maal yoo calaqqisiiseedha abbaa kan jedhamu? Ulaagaa baay'ee tarreessuun hin danda'ama garuu waan sadii duwwaa waan beesikii ta'e yookaan waan elementarii ta'edha garuu immoo ijoodha jedheen amana. Abbaani abbummaani eegaa yookaan protector wajjiniin walitti hidhata qaba akka dubbii Waaqayyootti. Kana naachuraalii duwwaatu hin ta'in dubbiin Waaqayyoo sagaleen Waaqayyoos kan nu deeggaruudha. Eega yookaan eegumsa gochuu, maatiidhaaf eegumsa gochuu, ijoolleedhaaf eegumsa gochuu, householdii isaatiif eegumsa gochuu, protectii gochuu. Efesoon boqonnaa 5:25 kaasee amma 26tti iddoon sila dubbisetti yoo deebitanii kallattiidhaan dhimma eegumsaa kanarratti hin dubbatu yoo ta'e iyyuu achi keessa ergaa tokkotu jira. Maal jedhaa? Kiristoos akkuma waldaa kiristiyaanaa jaallate waldaadhaafis dabarsee of kenneedha. Waldaadhaafis dabarsee of kenneedha. Abbaan maatii isaa kan eegu of kennuudhaani. Dursa ofiisaatiif
seeftii mataa isaatiif eeggannoo mataa isaatiif utuu hin ta'in kan inni maatii isaa yookaan household isaa haadha manaa isaa ijoollee isaa eeguu kan inni danda'u yoo of kennaa ta'e duwwaadha malee dhimma ofii isaatii yaada yoo ta'e isaaniin moggaa qaba jechuudha. Kanaaf maal jedhaa Kiristoos akkuma waldaa kiristiyaanaa jaallate jaalalli isa jalqabaati jechuudha. Jaalala booddee garuu jaalala sana wanti mul'ise maali? Of kennuu isaati jedha. Waldaa kiristiyaanaatiif dabarsee of kenne Yesuus jedha. Akkasuma abbaan manaasaa haadha manaasaa haa jaallatu jedha. Ergaan kuni inni Efesoon keessaa kuni waa'ee jaalala qabaachuu abbaa manaa mul'isa yoo ta'e jaalalli hin dursaa kan ittaanu garuu of kennuudha. Erga of kennee eeguu danda'a jecha. Fakkeenya gaarii kan nuuf ta'u warra biyya eegan ilaaluu dandeenya. Warra mandaraa eegan, loltoota biyya eegan, daangaa tiksan of kennanii jireenya isaanii kennanii humna isaanii kennanii dandeettii isaanii kennaniiti ofii isaanii dabarsanii biyya eegu. Kanaafi abbummaan eegaa yookaan protectorii waan jedhu wajjiniin walitti hidhata qaba. Kana dubbiin Waaqayyoos nu deeggera jechuudha. Akkuma Efesoon boqonnaa 5:25 irratti arginetti waldaadhaafis dabarsee of kenne Yesuus jedha. Abbummaan of kennaadha jechuudha. Akkan isiniin jedhee eegdonni biyya eegan, magaalaa eegan, naannoo eegan ala bulanii of balaaf saaxilanii dura dhaabbatanii wal'aansoo qabaniiti jiruu eegumsa isaanii sana fiixaan baasu. Kanaafi dubbiin Waaqayyoo macaafa faarfannaa 23 irraati inni waa'ee eegumsa Waaqayyoo faarfatu Daawit maal jedhaa? Faarfannaa 23 iddoo isin beektan lakkoofsa 1 jalqabdanii yoo dubbiftanii Waaqayyoo tiksee kooti jedha. Waaqayyo tiksee kooti ani homaa hin dhabuu jedha. Ittaansee hamaan natti dhufa jedhee hin sodaadhu jedha. Dhimma eegumsa Waaqayyoo fi tika Waaqayyoo gargaaru Waaqayyoo walitti qabsiisee abbaan faarsaa yeroo dubbatu Waaqayyotu na eega isaatu na wajjiniin jira kanaaf hin sodaadhu Waaqayyo tiksee kooti jedha. Daawiti abbummaa Waaqayyoo haala ifaaf salphaatti namaa galuu danda'uun yommuu ibsu faarfannaa 59 lakkoofsa 9 irratti immoo akkas jedha. Faarfannaa boqonnaa 59 lakkoofsa 9 nan dubbisa isa. Ila akkas jedha macaafi faarfannaa boqonnaa 59 lakkoofsa 9 yaa Waaqayyo aangoo koo ati da'oo koo waan taateef ani sin eeggadheedha. Ati da'oo koo waan taateef da'oon iddoo keessatti oolanidha. Iddootti baqaati waan balaa namarraa eeguudha, waan darboo namarraa eeguudha, waan miidhama nama oolchuudha. Kanaaf Waaqayyoon akkasitti fakkeesseeti Daawiti abbummaa Waaqayyoo isa hundumaan ol jiru akkasitti lafa kaa'a. Ati da'oo kootiidha. Kanaaf abbummaan eegumsaa wajjiniin wal qabata. Inni kan biraanii abbaan provideridha yookaan immoo dhiyeessaadha. Akka dhiyeessaatti yookaan maatii isaa sappilaayii barbaachisu, jireenyaaf waan barbaachisu, waan bultoof barbaachisu, maatiin kan inni ittiin jiraatu dhiyeessuudhaaf itti gaafatamummaa guddaa kan qabu abbaadha. Abbaadha, provider. Kanaafi utuu abbaan jiru alarra deemamee provisioniin hin gaafatamu. Inni kuni karaa adda addaa ilaalamuu danda'a. Fakkeenyaaf yoo abbaan daa'imummaatti namarraa kan du'e yoo ta'e abbaan dhalootaa jechuu kooti. Abbaan namarraa hin duune kan biraan jira waaqarra. Ameen ameen. Abbaan ijoollummaatti garuu yoo namarraa du'eerraa kan hafe haalli qabatamaan yookaan naachuraalii namni maatii isaatii fi kan provaayidii godhu yookaan kan jireenya maatii sanaa geggeessuudhaaf baajata lafa kaa'u abbaa manaati yookaan abbaadha. Kun ga'ee abbaati jechaadha. Roolii baay'ee qabaachuu danda'a, baay'ee tarreessuun hin danda'ama.
jalqaba protectoriidhaan jedhee inni lammaffaa immoo provideriidha yookaan immoo dhiyeessaadha waan jireenya maatiif barbaachisu waan maatiin ittiin jiraatu kan dhiyeessu itti gaafatamummaa isaa kan qabu abbaadha. Kun amala abbummaa keessaati ba'uudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Akka waliigalaatti jireenyi maatii tokko dhiyeessiin barbaachisu abbaatu itti gaafatamummaa qaba jechaadha. Abbaatu itti gaafatamummaa qaba. Itti gaafatamummaa qabaachuu duwwaan garuu ga'aa miti. Tokko itti gaafatamummaa isaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Itti gaafatamummaa beekuun barbaachisaadha. Itti gaafatamummaan iyyuu beekamee macaafa faarfannaa boqonnaa 103 lakkoofsa 13 irraati dubbiin Waaqayyoo waan inni jedhu isinii dubbisa. Beeku duwwaas miti 103 boqonnaa lakkoofsa immoo 13. Ila akkasidha. Abbaan ijoollee isaatiif akka garaa laafuudha. Abbaan ijoollee isaatiif akka garaa laafu Waaqayyos akkasuma warra isa sodaataniif garaa in laafaidha. Gara laafinni jiraachuu turreera jechaadha. Nama dhimmamu ta'u turre jira jechaadha. Amalli kuni karaakterii abbummaa keessaa ba'u yoo ta'e iddoo hundumaatti hojiirra oola miti. Abbaa hundumaatu hojiirra oolcha miti. Itti gaafatamummaa beekuun kan biraadha. Waan sana raawwachuun garuu gara laafina kan qabudha. Abbaan ijoollee isaatiif akka garaa laafu. Abbaa ijoollee isaatiif maatii isaatiif gara laafina qabutu provide godha jechaadha. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo isa kana hin jabeessa malee hin laaffisu. Hin laaffisu. Kanaaf waan barbaachisu hundumaa mana isaaf dhiyeessuu fi gara laafina qabaachuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Nama gara laafessaa fi ho'a qabeessa ta'utu irra jira. Waaqayyoof galanna ta'u. Ximootiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irraas dubbiin Waaqayyoo isa kana waan inni jedhu isiniin dubbisaa. Ximootiyoos isa jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 8. Ila akkas jedha. Boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irraa nama tokko akkasitti fira isaatii fi caalaadhumatti immoo warra mana isaatiif yoo yaaduudhaa baate inni amanticha ganuu isaati. Nama hin amanin caalaas hammaachuu isaati. Irran isinii deebi'a. Namni tokko akkasitti fira isaatiif caalaadhumatti immoo warra mana isaatiif yoo yaaduudhaa baate inni amanticha ganuu isaati. Nama hin amanin caalaas hammaachuu isaatiidha. Afaan Oromoo akkas jedha. Afaan Ingiliffaa baay'ee kallattiidhaanii waan nama jedhu kanaa wajjiniin wal simu yoo ilaaltanii mee isan dubbisaa. Ila akkas jedhani afaan Ingilizii. Anyone who doesn't provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than unbeliever. Anyone who doesn't provide kallattiidhaan isatu ibsa. Mana isaatiif kan yaanne ulaagaan asirratti Phaawulos Ximootiyoosiif ergaa inni barreessu namoota abbaan manaa irra hin jirree fi attamitti yaaduun akka barbaachisu namoonni mana isaanii keessatti qabiyyeen isaanii attam akka ta'uun irra jiru gorsa. Kallattiidhaan garuu namni mana isaatiif yaaduu hin dandeenye warra abbaan manaa irraa du'eef ijoollee isaaniif yaaduudhaaf hin danda'uudha. Kanan godhu yoo ta'e immoodha. Mana isaatiif yaadu yoo ta'e waan barbaachisaa hin dhiyeessu yoo ta'e warra hin amanin caalaa nama hammaatiidha namni sun jedha. Waaqayyoof galanna ta'u. Kanaafi providerii ta'uu yookaan dhiyeessaa ta'uun dirqama abbummaati yookaan roolii isaati jechaadha. Inni kan biraan inni sadaffaanii instructoriidha yookaan qajeelchaadha. Amalli abbummaa keessaa ba'u. Amalli abbummaa keessaa ba'u qajeelchaadha yookaan barsiisaadha. Keessumaa gorsa dubbii Waaqayyootiin maatii qajeelchuu. Inni kuni macaafa fakkeenyaa boqonnaa 22 lakkoofsa 6 irratti gaarii godhee nuu ibsee jira. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 22 lakkoofsi 6 akkas jedha. Akkatti jiraachuun ta'u mucaa barsiisiidha. Innis yommuu dulloomuyyuu irraan kaatuudha. Akkatti mucaan yookaan daa'imni
jiraachuufiin ta'u erga inni guddatee nama guddaa ta'e utuu hin ta'in mucaa yookaan daa'imummaatti barsiisi jedha. Maatii bu'aa buusu ta'uun kan danda'amnu ga'ee isaa baachuu kan danda'u daa'imni abbaarraa barumsa barateen yookaan daayireektii yookaan kallattiidhaan poozitiiv impaaktii barsiisni abbaa irratti hojjeteeniti bor eenyummaan isaa madaalama yookaan eenyummaan isaa bakkeetti mul'ata jechaadha. Inni ati ganama xinnummaatti barsiiftedha. Yeroo inni dulloomuyyuu irraan kaatudha. Dulloomeeyyuu hin irraanfatudha. Kanaaf xinnummaatti yookaan daa'imummaatti barsiisidha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Xinnummaatti waan keessan taa'in barbaadamee dhufuu hin danda'u. Daa'imummaatti waan keessan lixin erga guddatee lafa fidan hin jiru jechaadha. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo isa kana jabeesseetu dubbata. Muka jiidhaatti qajeeshuu jedhama. Muka jiidhaatti qajeeshuu jedhama. Muka muramee gogee bakkee jiru jal'aa wayii fuudhee nan qajeesha yoo jettani cabuu danda'a yookaan immoo numa dhiiftu malee qajeeshuun hin danda'amu, hin yaalamu jechaadha. Erga cabsame abiddatti naqamuu isaati. Kanaaf daa'imummaatti yookaan mucummaatti akka jiraachuun irra jiru yookaan attamitti jiraachuun akka irra jiru mucaa barsiisidha. Salamoon ogeessichi Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Amma gaa wantoota yookaan qabxii elementarii fakkaatu sadiin isinitti hime amma amala abbummaa keessaa kan ba'an. Tokko eegaa yookaan eegumsa gochuu maatiif. Inni lammaffaan dhiyeessaa yookaan provaayideriidha. Inni kan biraan immoo inistiraakteriidha, barsiisaadha, qajeelcha kenna jechaadha maatiidhaaf. Kuni roolii yookaan itti gaafatamummaa nama foonii yookaan abbaarraa dhalannirraa kan nuyi dhaallu yookaan kan nuyi irraa eegnudha. Maalummaa abbaa hamma kana erga ilaalle eenyummaaf maalummaa abbaa hunduma keenyaa isa ta'e. Abbaa hunduma keenyaa isa ta'e Waaqayyo abbaa keenyaa immoo maal jedha dubbiin Waaqayyo? Attamittiin nu barsiisa abbummaasaa isa jedhu wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 fi akkasuma wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1 jalqabee dubbiin Waaqayyo waan inni jedhu Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 hin ilaalla. Ergaadhuma kana fakkaatutu jira Luqaas boqonnaa 11 keessas. Maatiyos 6 lakkoofsa 9 akkas jedha. Sagalee kana Gooftaa Yesuustu dubbata. Gooftaa Yesuustu dubbata, isa barsiisaa dhugaa ta'e Gooftaa isa ta'e Yesuustu dubbate. Luqaas 11 irratti Gooftaa Yesuustu utuu inni kadhatuudha. Kadhataa ture yeroo inni dhufu bartoota keessaa tokko dhaqee akka itti kadhatan nu barsiisi jedhee gaafateedha. Yohaannis cuuphaan bartoota isaa barsiiseera. Isaan akka itti kadhatan beeku, nus baruu barbaannaa attamitti akka kadhannu jedhee gaafateedha. Luqaas 11 irraa. Asirraa immoo Gooftaa Yesuustu kallattiidhumaan dubbateedha. Boqonnaa 6 lakkoofsa 8 qabeen isinii dubbisame. Maatiyos boqonnaa 6 8 qabee. Torbaa qabeen dubbisa yaadisaa achitti lafa waan ta'eef. Yeroo kadhattanis akka warra saba Waaqayyoo hin ta'inii dubbii waa hin baafne keessa hin deddeebi'ina. Baay'ina dubbii isaaniif waan isaaniif dhaga'amu isaanitti fakkaata. Akka isaanii hin ta'ina. Abbaan keessan utuudhuma isin hin himatin iyyuu waan isiniif barbaachisu hin beeka. Egaa yommuu kadhattan yaa isa waaqarra jirtu abbaa keenyaa maqaan kee qulqulluu ta'ee haa eegamu jedhee itti fufa. Lakkoofsa 9 isa jiruun barbaada. Egaa yommuu kadhattan yaa isa waaqarra jirtu abbaa keenyaa. Abbaa keenyaa kadhannaa yaa abbaa keenyaa jedhamuun beekamuudha. Gooftaan kan inni barsiise akkas jedhaati kadhadhaa isin yommuu kadhattanii jedhe. Kadhannaa kana yeroo baay'ee kadhannaa kan biraa kadhannee erga finnee booddee xumura irratti ittiin goolamna. Waldaa kiristaanaa keessatti akkasitti amaleeffatamee jira. Garuu akka Gooftaa Yesuus Kiristoos barsiisetti konteentii isaati malee yeroo hundumaa irra deddeebiidhaan akka kadhannu natti hin fakkaatu. Waan kana irra deddeebi'uutu hin ta'in qabiyyeensaa kana haa qabaatu
jedhe malee yeroo hundumaarra deddeebiidhaan waan sana akka dubbannu miti. Hamaan qabu garuu gadheedha jechuu koo miti. Kanaaf maal jedhaa yaa abbaa keenya jedhaati jalqabaadha. Asirratti yaa abbaa keenya yeroodhuma kadhattan kanaan jalqabaadha gooftaa Yesuus. Isa waaqarra jiraattu jedhaa jalqaba. Tokkoffaayi Waaqayyo abbaa ta'uusaa recognize gochuudhaan jalqabaadha. Abbummaan Waaqayyoo maaliif barbaachisa? Waaqayyo maqaa hedduu qaba macaafa qulqulluu kana keessa. Maqaa hedduu. Abbummaan Waaqayyoo garuu yommuu yaannu relationaliidha, hariiroo inni namoota yookaan immoo dhala namaa wajjiniin qabu nutti argisiisa. Achi fageessinee ilaallu utuu hin ta'in waa'ee abbummaa isaatii gaafa yaannu nutti dhiyoo ta'e nutti mul'ata jechaadha. Kanaaf Waaqayyoon yommuu kadhattan yaa abbaa keenya jedhaati akka abbaatti ilaalaati. Abbaa keessan waan ta'eef akkasitti jalqabaa kadhannaa keessanii gooftaa Yesuus. Galanni bara baraa isaaf haa ta'u. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo isa guddaa mootii waaqaaf lafaa ta'ee iddoo hundumaa jirutu nama hundumaaf abbaadha. Galanni isaaf haa ta'u. Achirraa jalqabaa abbummaa isaa hubadhaati jalqabaa. Ijoolleen abbaa isheetti dubbachuu waan feete sodaa malee saalfii malee akkuma gaafattu isinis abbaa keenyaa jedhaati jalqaba. Achirraa kaasaa abbaa keessan ta'uusaa hubadhaa jedha jechuudha. Kanaaf tokko isa abbummaa Waaqayyoo akka nuyi yaadannu yookaan akka nuyi hubannu gooftaa Yesuus Kiristoos yaa abbaa keenyaa jedha jalqabaa kadhannaa keessan jedhe. Inni kan biraani yaa abbaa keenya jecha jedhutu jira. Keenyaani baay'ina qabiyyee argisiisa. Baay'ina qabiyyee. Abbaa keenya yeroon jedhu koo jechuu wajjin garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf abbaan koo Toliinaa jedhama, Daagim Toliinaan jedhama. Inni abbaa kooti. Namni kan biraan anaa wajjin kan dhalatan yoo ta'uudha baate namni kan biraan abbummaa abbaa kooti kileemii gochuu hin danda'u yookaan namanni guddise yoo ta'e malee. Namanni an abbaa keeti jedhee iddoo biraatti fidee guddise. Kana achi immoo baayoloojikaalii isarraa warra dhalatan irraa kan hafe namni abbaa kootiin jedhu jechaadha. Kun naachuraaliidha mitire. Akkasumini namni tokko abbaama tokko qabani. Namni tokko abbaama tokko qaba. Abbaa lamarraa dhalachuu hin danda'amu. Kun naachuraaliidha. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu yaa abbaa keenyaa jedhaa kadhadhaa jedhe. Maal jechuudha? Si duwwaa miti ilmi jechaadha. Si duwwaa miti mucaan. Kan biraa qabdaa si wajjiniin abbummaa Waaqayyoo kan hirmaatanii qabaa kan biraatu jira. Kana hubachuutu sirra jira jechuusaati gooftaa Yesuus. Galanni bara baraa isaaf haa ta'u. Abbaa isaatii abbaa isheetii, abbaa isaaniitii abbaa kootii, abbaa keenya jechaadha. Isa kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 6 yoon isinii dubbisee akkas jedha. Efesoonittiin isin deebisa. Waaqayyo abbaa nama hundumaa ta'uusaa kan argisiisu jechaadha. Nama hundumaaf abbaadha. Nama hundumaaf. Ilaakkaidha 4:6. Waaqayyoof abbaan waan hundumaa tokkicha. Inni waan hundumaarra jira. Waan hundumaa in hojjeta. Iddoo hundumaa jiras jedha. Waaqayyoof abbaan waan hundumaa tokkicha. Inni tokkicha. Inni waan hundumaarra jira. Waan hundumaa in hojjeta. Iddoo hundumaa jiras. Na keessas jira, si keessas jira, ishee keessas jira, isaan keessa jira, hunduma keessa jira jechaadha. Si'a tokkicha. Galanni bara baraa isaaf haa ta'u. Kanaafi abbummaan Waaqayyoo kan hunda keenyaati jechaadha. Walitti akka qabnu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Walitti akka qabnu. Qorontoo isa lammataa boqonnaa 6:18 irrattis inni abbaa isiniif nan ta'a jedheedha Waaqayyotu. Waaqayyo abbaa isiniif nan ta'a. Nan dubbisa sasii Qorontoos isa lammataa boqonnaa 6 lakkoofsa 18 irraa. Yaadisaa ifa akka ta'uuf dubbii Waaqayyoo keessaa yoon dubbise gaariidha jedheeni. Akkasuma immoo ani abbaa isiniif nan ta'a.
isinis ilmaan koo intaloota koos in taatu jedha gooftaan inni hundumaa danda'uudha jedhameera. Phaawulos kootii godhee dubbata kakuu moofaa keessatti isa caafame maal jedha ani abbaa isiniif nan ta'a isinis ilmaan koo intaloota koos in taatu jedha gooftaan inni hundumaa danda'us jedhameera. Abbaa nama hundumaa abbaa uumama hundumaa ta'uu isaa nutti argisiisa jechaadha. Kana duwwaa miti Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 6 irrattis akkas jedha ilmaan koo biyya fagoodha intaloota koos handaara lafaatii haa dhufan jedha. Ameen ameen. Abbummaa Waaqayyooti gaanni kun. Abbummaa nuyi abbaa uumamaa yookaan abbaa naachuraalii irraa hin arganne isa gararraatti karaa abbummaa Waaqayyoo abbaa nama hundumaa isa ta'e abbaa koos abbaa keessanis isa ta'e abbummaan achi keessaa gadi maddu jireenya nama hundumaa jiisa jireenya nama hundumaa gargaara. Har'a gaa yaadannoo abbootaati guyyaan itti abbootii yaadatamanidha. Haa ta'u malee akkan sila jedhe abbaan keenya foonii nama kamirraayyuu hin darba. Hin darbamni? Hin darba nuyiyyuu hin darbina. Baay'ee keenyarraa ammoo ammayyuu darbee jira abbaan gara gooftaa kan deeman jiru. Warri har'a abbaa taane ofiin jennus hin darbina. Bara baraan garuu kan namarraa hin darbine abbaa bara baraatu jira. Har'a hariiroo isaa wajjin hin qabnu akka jabeessinu dubbiin Waaqayyoo kan nutti dubbatu isa. Walitti dhufeenya keenya abbummaa isaa irratti xiyyeeffannee abbummaan isaa jireenya keenyaaf bu'aa buusaa jira moo bu'aa buusaa hin jiru? Abbummaa Waaqayyoo hubannee isaan fayyadamaa taanee jirra moo waa'een abbummaa Waaqayyoo nuun galle? Isa jedhu dubbiin Waaqayyoo har'a harkaan nu qabachiisu barbaada gaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen ameen. Dhaabeera lallaba fixeeraa kaanee Waaqayyoon galateeffanna. Dubbii kana irratti yaada Waaqayyoon hin galateeffanna meen kadhanna. Wajjiniin walitti dhufeenya abbummaa fi ilmummaa akka qabaachuun nu barbaachisu dubbiin Waaqayyoo nutti hima. Kadhannuu yaa saba Waaqayyoo fuula Waaqayyoo duratti dhaabachuun dirqama miti. Garuu Waaqayyoo wajjiniin haasawuutu waan murteessaadha. Mee kadhadhaa Waaqayyooni abbummaa Waaqayyoo irraatii fayyadamaa jirraa itti dhimma ba'aa jirraa moo fagoo jirra? Waaqayyo fagoo ta'e nutti mul'ata moo nutti dhiyoo jira? Achi kunnoo jenna moo jireenya keenya keessatti isa ilaalla? Iddoo hundumaa jireedha. Garaa nama hundumaa keessa buufatedha. Hafuura qulqulluudhaan jireenya nama hundumaa keessa yeroo tokkicha ammaan addanatti of keessatti achi kunnoo Atlaantik gama warri jirus of keessatti si'a tokkicha iddoo hundumaatti keessa jireenya namaatti nagaa fiduudhaan tasgabbii fiduudhaan eegaa ta'uudhaan providerii ta'uudhaan qajeelchaa ta'uudhaan barsiisaa ta'uudhaan jireenya namaa gara dhugaatti geggeessuudhaan nama hundumaa keessa buufata yeroo tokkicha. Haleluuyaa. Mee abbummaa Waaqayyoo kana mi'eeffadhaa. Jaalala Waaqayyoo mi'eeffadhaa. Araara Waaqayyoo mi'eeffadhaa fuula Waaqayyoo duratti. Yaa obboloota koo yaa saba Waaqayyoo. Fagoo ta'e nutti mul'ata yoo ta'e Waaqayyoo wajjiniin waliin argin hafna. Maalummaan Waaqayyoo keessa keenyatti dhufee jireenya keenyaaf dhimma baasuutu irra jira. Amantoota erga taane warri Waaqayyootti amannu Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keenyaati warri jennu amantoonni keessa keenyatti jireenya keenyaaf bu'aa kan buusu ta'utu irra jira abbummaan Waaqayyoo. Haleluuyaa. 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 Yaa Waaqayyoo dubbiin kee akka nu gargaaruun si kadhadha. Sagaleen kee akka nu gargaaruun si kadhadha. Yaa Waaqayyo dubbii kee dubbii dhugaa sagalee kee keessaa har'a dhageenyeerra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin abbummaan kee nutti beekamu Gooftaa. Abbummaan kee nutti beekamu. Abbaan qabu jedhee namni yaadu abdii kutata yaa Waaqayyo. Abdii kutannaa keessa jiraata akka fooniitti iyyuu.
abbaan narraa darbee yeroo malee namni jedhu gooftaa Yesuus abbummaan kee namaan galle yoo ta'e jireenyi namaa yeroo hundumaa goggogee ta'a. Jireenyi namaa yaa Waaqayyo lafa onaa ta'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiin abbummaa keessaa eebba dhangala'uun jireenya keenya daara baasi guyyaa kana. Abbummaa keessaa yaa Waaqayyo eegumsa dhufuun jireenyi keenya eegamaa ta'uusaa, karaan keenya eegamaa ta'uusaa, barri keenya eegamaa ta'uusaa, waan nu barbaachisu hundumaa nuu kennuudhaaf nu bira jiraachuu kee akka nutti dhaga'amuun si kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana kee nuu baay'isi gooftaa koo. Haalleluuyaa. Ayyaana kee nuu baay'isi gooftaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gargaarsi kee nu saba keef haa ta'u. Gargaarsi kee nu ijoollee keef haa ta'u. Ijoollee koo akka ta'aniif jette gooftaa Yesuus. Ijoollee kee nu godhatteetta. Saba kee nu godhatteetta. Maatii kee nu godhatteetta. Warra fagoo nu dhiyeessiteetta. Kunnoo halaalan jirru yaa Waaqayyo mana keessa jirra fuula kee dura. Haalleluuyaa. Sit asitti walitti nu qabe. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenyaaf kan barbaachisu yaa Waaqayyo keessa keenyatti akka nuu cobu. Garaa keenya keessatti akka nuu cobu. Dubbinuu hafee yaa Waaqayyo akka qabannu gooftaa Yesuus. Keessa keenyatti lixee kan nu gargaaru akka qabannu guyyaa kana. Araarri fayyaanni kee nu haa gargaaru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaari yaa Waaqayyo. Gaaffii baatee namni dhufe yaa Waaqayyo rakkina qabatanii warri dhufan sabni kee haa qaqqabaman guyyaa kana. Nu biran darbin gooftaa Yesuus. Waa sirraa barbaada dhufne. Gara koo kottaa dadhaboonni ennaan gara kee dhufne gooftaa Yesuus. Warra na barbaaddatutti nan argama jette. Maqaa Yesuus Kiristoosiin lubbuun si barbaaddattu si haa argattu gooftaa. Lubbuun si barbaaddattu gaaffii kan qabdu, hidhaa kan qabdu, rakkina kan qabdu maqaa Yesuus Kiristoosiin har'a si argitee asii haa baatu. Ayyaana kee daara baasii gannu dhiisi gooftaa. Qullaa keenya bara baay'eedhaaf kan joorre kan jaawwarre har'a ayyaana kee uffannee asii haa baanu. Har'a humna kee uffannee asii haa baanu. Har'a sirraa gargaarsa fudhannee asii haa baanu. Haalleluuyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gargaarsi nuuf haa ta'u. Ayyaanni kee nu haa gargaaru. Yaa Waaqayyoo si kadhanna. Waa'ee saba keenya warra biyya jiranii fuula keettan dhiyeessa. Yaa Waaqayyoo si kadhachuudhaaf fuula kee duratti dhiyeessuudhaaf hin dadhabnu nuffinu. Waaqayyo daqiiqaaf sekeendii kanatti illee warra gidiraa argaa jirantu jira. Warra muddamni jireenya isaanii hudhe jira. Dhiiga dhangala'u jira. Jireenya yaa Waaqayyo dalga itti yaa Waaqayyo faradame jira. Jireenya haala yaa Waaqayyo ulfaataa keessa jiru jira yeroo kana. Waa'ee saba keenyaa fuula kee duratti iyyina yaa Waaqayyo. Si amanna gooftaa Waaqaaf lafaa ati amanamaadha. Ati Waaqayyoodha, ati guddaadha, ati jiraataadha. Rakkina namaa, dhiitamuu namaa, gadi qabamuu namaatti Waaqa hin gammanneedha ati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin saba keenyaaf biiftuu akka baaftu, ifa akka baaftu. Isa qarrisaa yaa Waaqayyo fayyina of keessaa qabu nan baasa inni jette. Maqaa Yesuus Kiristoosiin saba keenyaaf biiftuu nagaa baasi ati. Biiftuu nagaa kan qara fayyinaa of keessaa kan qabu yaa Waaqayyo. Kan gidiraa irraa calaasu yaa Waaqayyo. Kan waanjoo irraa cabsu yaa Waaqayyo. Kan gidiraa irraanfachiisu, kan ba'aa irraa kuffisu yaa Waaqayyo. Kan garbummaa irraa cabsu, harqoota du'aa kan irraa cabsu maqaa Yesuus Kiristoosiin biiftuu nagaa biyya keenya irratti baasi ati. Yaa Waaqayyo lafa sanarra faanni kee haa ejjetu. Faanni kee haa ejjetu. Hamaa lafa sanarraa socho'u humna kee dhayyati. Hamaa yaa Waaqayyo humna du'aa baatee adeemu biyya sanarraa dhayyati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gargaaramuudhaaf warra harka bal'isan hundumaa gargaari gooftaa. Warra fuula kee barbaaddatan, warra si eeggatan yaa Waaqayyo karaa hundumaa falli dhimnaan warra fuula keetti harka bal'isan isaan keessaa tokko taanee fuula kee dura jirra guyyaa kana yaa Waaqayyo. Warra si amanatan, warra si abdataniidha yaa Waaqayyo. Karaa hundumaa yoo cufame, karaa hundumaa gargaarsi yoo dhube, karaa kamiiniyyuu hiikni yoo dhibe, hiikni si biraa dhibee hin beeku. Gara Waaqayyoo ilaalaa'edha. Gara Waaqayyoo ilaalaa fuulli keessan haa ifuudha dubbiin kee. Gara kee ilaalla yaa Waaqayyo. Gara kee gara Waaqayyo isa jiraataa ilaalla. Nuyi si amanna. Haalleluuyaa. Nuyi si amanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harka kee ol kaasi ati. Ati dubbannaan waan hundumtuu hin ga'aaf yaa Waaqayyo.
dubbii kee tokkichatu waan hundumaaf ga'a. Sagalee afaan kee keessaa ba'u tokkittiitu ardii kana jijjiiruu danda'a gooftaa. Haleluuyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin si biraa haa ba'u. Maal jetta jennee si gaafanna yaa Waaqayyo. Ergaan si biraa haa ba'u, sagaleen si biraa haa ba'u, dubbiin si biraa haa ba'u yaa Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo dhumaa itti godhiati yaa Waaqayyo. Rakkina sabni keenya argu, gidiraa sabni kun argu yaa Waaqayyo dhuma itti taasisi ati. Gudunfaa itti godhiati. Madda rakkinaa kana maqaa Yesuusin lafa sanaa buqqaasi ati. Gooftaa Yesuus nu dhageessa, galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yeroo nu laatteef, iddoo nu laatteef, dubbii keef waan hundumaaf maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Yeroo keenya hafe nu eebbisi, as yeroo baanus nu wajjiniin ta'i. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin. Yaa abbaa keenya yeroo